waa'ee the idea of plane yaada xiyyaara balali'uu yaada giraavitii namni kaase akkuma hojjete jechuudha. Akkamitti ture na gaafatte? Akka wanta amma yuumaniitti amma sadarkaa guddaa irra ga'aniitti waan haaraa wayii fidaa jiraniitti namoota yaadan ijoollee baay'ee argina. Garuu Oromoon kanaan dura qaroomee darbe. Indee Oromoon bar nama ajaa'ibaa ture bara Oromoon. Addunyaan kan itti injiraamti itti gaabbitu wayii dhaabbiin isaan bareeda, aadaan isaan bareeda, siyaasa qaba, saayinsii qaba. Waan qaroomina baay'ee qaba. Guyyaa 28 akka Oromoon laaqqatu hin beeku. Ruuda gidaada shalbaana deetti bitaa qaraa bitaa eegee naam jedhee jechuudha. Sitti himuu danda'a. Garuu guyyichi isa kun kana akka wixata kibxata isin laakka'uu hin danda'u. Ada Oromoodhaayi. Oromoon ikkoo urjii wallaalee jechuudha. Galaaksii keenya wallaalee jiinni kanatti bokkeen rooba gaafa san jedhee himaa barre. Yoo harka fuunee akkam jirtu hordoftootaafi kabajamtoonni Kuush Podcast akkuma beekamu gaa torbaniin keessummaa haaraa namoota addunyaa aartii keessa jiran yookaan namoota seenaa garaagaraa qaban dhiyeessuudhaan kan isin biratti beekamu har'a keessummaa ajaa'ibaa takka qabannee isiniif dhufneerra. Keessummaan keenya haaraa addunyaa akkamii keessa jira laata? Eenyudha? Maal hojjeta? Nuti waa yaannee nama waamnu wayii qabna. Gaafa nama waamnu namni kun nama akkamiidha? Maal qooduu danda'a? Waan jedhu irratti hundoofnedha kan nama waamnu. Dirree keenya irratti immoo waan garaa keetii ibsachuu dandeessa. Kanaafuu namni kun eenyudha isa jedhuu fi maqaasaa, hojiinsaa nama akkamiidha namni kuni? Boona. Naanillee har'a marsaa meeqaffaadha kan dhiyeessaa jirru? Marsaa 8ffaami? Marsaa 8ffaa irratti nama ajaa'ibaa. Nama aartii keessa jiru innis eessarraa akka dhufee fi maqaa isaa daawwattoota keenya wajjin wal baruu danda'a jechaadha. Wal baruun dura waan baay'ee naasaan mistira baay'ee qaba namni kuni. Dhugaa dubbachuuf taanaani nama kana wajjin fo'aa fashaattu fo'aa fash akkasumatti aga xumuraatti fo'aa fash jettu. Mata duree baay'ee irratti ni haasofna. Gurraacha Abbayyaa jedha bakka nama kana. Namooti kitaaba Gurraacha Abbayyaa dubbistanii nama kanaan Gurraacha Abbayyaadha. Waaqa garaa gurraachaa jedhan sana achi keessaa nama tokko. Maqaa kee eenyutu siif moggaase jalqaba irratti jechuudha. Namni kun gaafa uumame jalqaba jira miti hiree. Maqaan kee eenyudha siin jedha namni si gaafa wal baru. Eenyu maqaa kee kan moggaase? Akkuma warra keenya duraanii silaa nuti Oromoodhaa mitiire eebbaan silaa jalqabatanii galma tokko gaafatee Oromoon eebbaan jalqabatti waan tokko mijuu tokkollee yoo banattu gaaddisa yoo teettu eebbaan jalqabatti. Eebbaan jalqabnamoo maqaa kiyyarraa jalqaba? Eebban jibbinu. Manni kuni jalqabumayyuu mana eebbifamaa maatii eebbifamaadha. Ni beektu kana eebbaan haa jalqabnu sagantaa keenya jechuudha. Mucaan maaliif eebbaan jalqabna isinitti fakkaate? Bakki itti guddatan garuu baay'ee murteessaadhaan har'an bare. Hangafaadha. Maatii warra hangafaa irraa waan dhufeefi kanaaf eebba. Oromottuu hangafa. Oromoon hangafa biyyaati. Hangafa biyya kanaatis akka Afrikaattis Oromoon hangafa. Gurraacha keessaas Oromoon hangafa. Gaafa jenne dubbii fakkeessuu yookiin dubbii midhaaffachuudhaaf isimuti. So hundi keenya Oromoon hangafa eebba qabammoo waan tokko jalqabuudhaaf. Irraa haga wayii jejjennee kaanii darbarra. Nu eebbisi. Waa'ee gurraacha garaa garbaa abbaan dhugaa jaalalaa leemmoo rooba taleelaa waa'ee hojii gurraachaa. Ati nu dhageetti nu hawwaadhu gadi nu hanqaadhu ka olii nu hanqaadhu barri nagaya bariin nagaya jaarsi nagaya jaartiin nagaya fuudhu nagaya heerumtu nagaya bobbaan nagaya galchitu nagaya ati waaqa nu nageesse ati waaqa nu nageesse ati waaqa kenna asiin nu baachee ka amma achiillee
nu hobbaase. Guddaa keenya hobbaase. Xiqqaa keenya hobbaase. Galmaan nu ga'e. Waan ijoolleen tun irra jirtullee galmaan isii ga'e. Nu jiraachise. Oromiyaa irraan nu bulchi. Oromiyaa bulchi. Agganuu. Bixara gedhu eebba mucaa kanaa lafatti. Akka mudannootti kaasu waan kana. Bakki itti dhalatan murteessaadha. Namni biratti guddatti murteessaadha. Kana sirraa baranneerra jechuudha. Isa kanaafi galatoomii. Galanni ka Waaqayyooti. Jedha jireenya shifarraattu akkasidha. Galanni kan Waaqayyootidha. Jireenya shifarraa jechuudha. Isa kanaafi nu eebbisteetta eebba fudhanneerra. Oromoo itti urgoofteerra manni keenya. So gara maqaa kiyyaatti deemaa mitiire. Ani Gammachuu Dekiin jedhama. Kan dhaladhe kibba Oromiyaatti godina Gujiitti. Godina Gujiitti dhaladhe. Gujiin bahaa fi Gujii dhihaa qaba. Dhaloonni kiyya Gujii dhihaati. Kan itti guddadhe immoo Gujii bahaatti guddadhe jechuudha. Maatiin kiyya Gujii dhihaa irraa godaanee gara Gujii bahaatti dhufe. Xiqqeennummaa kiyya magaalaa Soodda jedhamu wayiitti dhaladhe godina Gujii lixaa. Aanaa Sooddaa jedhamu bakka magaalaa xiqqoosiiti achi dhaladhe. Achirraa kaanee immoo gara aanaa Oddoo Shaakkisoo godina Gujii bahaatti as dhufnee jechuudha. Baadiyyaa jiraata maatiin kiyya ganda Sawwaanaa jedhamu wayii. Achi gaa barnoota kiyya akkuma nama kaanii jalqabee otoo isaan bira barachaa jiru kutaa 1-8 magaalaa Magaaddo jedhamu wayiitti barachaan ture xumuradhee haaskuulii fa'aa gara Shaakkisoo magaalaa Shaakkisootti dhufee akkuma dargaggeessa Oromoo tokko guddatu poroosii dargaggeessa Oromoo tokko keessa darbuu qabu darbeetan asiin bahe kunoo. Fakkeenyaaf naannoo Gujiitti dargaggeessi tokko guddachuu akka naannoo sanaatti fakkeenyaaf Oromiyaa keessa naannoo adda addaati. Kan keessan sanaa jechuudha. Aadaan illee achi jira. Wanti ganamaa sun yeroo baay'ee achi jira. Isa kanaaf gammeen akkam waan kana dhaloota isaarraa kaasee akkamitti guddate waan kana keessatti. Aadaa keessatti. An fakkeenyaaf aadaa barri nuti dhalannee fi barri abbootii keenya garaagarummaa qaba. Barra kaakayyuu keenya jechuudha. Barra kaakayyuu keenya guutumaan guutuutti uummannis naannoon sunis bakki eenyullee jechuudha. Xiqqaan guddaan hundisaa akka inni ammaa kunis baay'ee aadumaan bula. Inni duraanis sun garuu yeroo duraanii san jechuudha. Akaakayyuu kennaa sani bara akaakayyoota kennaa sani amantaan kamiiyyuu uummata Gujii hin naqqabne ture. Bara abbootii keenyaati. Gara amantaatti dhufee namoonni gara mana amantaatti dhufanii namni kun musliima ta'ee kiristaanaa pheenxee ta'anii jechuudha. Egaa aadaa kana silaa eenyummaa keetii mitiire namni kamiiyyuu eenyummaa fi baruu qaba dirqamaadha. Gaafattee jaarsa bira guddatte abbaan keeti egaa saba Oromoo tokko Oromoo keessaa Gujii ta'e. Eenyummaa abbaa keetii bartee achiin duuba gara eenyummaa keetii an ebel jettee if ibsuudhaaf jechuudha dirqama qabda. Akka dargaggeessa Oromoo tokkootti ani eenyu jechuudhaaf ebel ofiin jechuudhaaf ani ebeluudha. Ebeluu sanii ofiin jechuudhaaf if ibsuudhaaf aadaa abbaa keetii eenyummaa abbaa keetii eenyummaa saba abbaa keetii san beekuu qabda. Kun dirqama namummaati baay'isee. Kana eega xumuratteen booda of ibsuu dandeetta jechuudha. Akkasuma dhalataan Gujii tokkollee ani Gujiidha jedhee dubbatuudhaaf ani akkana jedhee aadaa abbaa fi teessisee qoratee abbaa fi gaafatee akaakuu fi gaafatee akaakuu fi bira darbee jaarolii naannoo san jirtu warra aadaa beeku gaafatee akkasiin environmentii fi sirriitti focus godhee beekeen booda gara biyyaatti. Gara barnoota kaaniitti dhufee akkasiin guddataa jechuudha. So maanti jira gara kiyyatti sii dhufuudhaaf jechuudha.
gara bara keenyaa kanatti dhufuudhaaf. Maanti jira namni gaafa bara abbootii keenyaa kana amantaa seene egaa. Dargaggeessi kama akka carraa ta'ee dhageettii waan kanaa fakkeenyaaf namni fakkeenyaaf cheerchii keessatti guddate anis fakkeenyaaf cheerchii keessa guddadhe ta'u immoo akkuma dura siin jedha akaakayyuun kennafa waan kana waan irra deddeebiidhaan haasa'anuuf gaaddisaa baanuuf fedhii natti horanii ijoollummaa kiyya irraa kaase isaan bira taa'ee irraa barataa dhage'aa maammaan jedha. Wanni kuni dargaggeessi baay'een bakka kanatti xiqqoo wannaadha jechuudha. Eegalee dhalatuma gujii ta'ee kan aadaa kan hin beekne jiraachuu danda'a jechuudha. As jeneraalii haasofna waan ta'eef. Kanaafuu nuti ani waa'ee aadaa kana akka dirqama kiyyaatti fudhadheeti kan baradhe jechuudha. Baradha doon ta'in baratullee jechuun beekuu qaba. Aadicha dirqama kiyya beekuu qaba. Eenyummaa kiyya of ta'uu qaba mutiire. Kanaafuu abbaa kiyya gaafadhee hiriyoota abbaa kiyyaa gaafadhee akaakuu kiyya gaafadhee ani eenyu akka ta'e sabni kiyya saba akkamii akka inni ta'e so Oromoon Oromoo akkamii akka ta'e achi akkasiin guddadhee jechuudha. Ijoollummaa kee irratti jechuudha daa'imni tokko gaafa dhalatu maatii keessatti guddate keessatti jira miti ilaalcha wayii qaba. Ati ilma akkamii turte maatii keetiif? Yeroo ijoollummaa jechuudha. Ijoollummaa keetii aga maatii kee bira teessee barnoota irraa barattutti maatii keetiif nama akkamiidha? Maatii kiyya baay'een gargaara. Baay'umaan gargaara ture. Hanga kutaa 10 aga kutaa 10 maatii kiyyaan gargaara ture. Sababa garaagaraatiin loon akkuma dargaggeessa Oromoo kamiitu baadiyyaa jiraannaa loon tissee fi qoraan cassee fi bisaan waraabee fi hojii isaan hojjetan anis isaan faana duuka hojjedhe tan guddadhe jechuudha. Akkuma waan addaa waan godhe hin qabu. Dargaggeessi baadiyyaa waan inni godhu beektaa miti. Dargaggeessa baadiyyaati baadiyyaa guddadhe miti. Waan dargaggeessi baadiyyaa godhuu qabu kamiyyuu maatii kiyyaa ergame fichaa eega taanaan fichaa eege yeroo barnootaa kiyyaati alaa jechuudha. Loon tisse taanaan loon tisse bisaan waraabee taanaan bisaan waraabee fi harmee kiyyaa ergamee kutaa 10 baay'een booddee hojiin kun kan keeti waan ati hojjechuu qabda itti gaafatamummaa tokko sirra kaa'u beekta gaafa xixiqqoo umuriin keeti si gaafa dhufu. Akkasanii guyyaa keessa yaamana doon ta'in itti gaafatamummaa ati gochuu qabda guyyaadha pilaan ta'e jechuudha proogiraam ta'e wayii waan akkasiitti galee jechuudha. Kana akkanaan guddadha. Akkuma dargaggeessa Oromoo kamiitu tissee bobbaasee fi galchee ergamee fi guddadhe jechuudha. Guji keessatti wanti baratame amma daa'imni tokko erga dhalateetii kaasee hanga guddatee uf danda'utti sadarkaalee keessa darbu qaba. Innis ammoo dabballee raaba akkas jedhaa deema. Ati hoo akkamitti guddatte? Ilaa amma kamati jette waa'ee gadaa dubbachuudhaaf gadaa kun baay'ee bal'aadha. Wanni gadaa kun jechuudha. Namoonni hangadhaa wannan beeku tokko namoonni hangadhaa barreessinee beennee jedhanii iyyuu gaafa yeroo ati qorachuudhaaf baatu jechuudha. Wanti hin barraa'in wanta hafe baay'ee jira. Eegalee waan gadaa kan ani hin beekaa jedhee irraan dubbadhu hanga bira gahee fi hanga dhaga'eef hanga dubbiseelleef hanga qoradhee bira gahee irraa sitti hima. Eegalee hin beekamaa sabni Oromoo saba gadaadhaan bulaa turedha. Keessattuu naannoon keenya kun jechuudha. Naannoon biraas akkasuma. Eegalee Oromoon jalqaba gadaadhaan bula. Eegalee yeroo wayii amantaa namni dhufe malee Oromoon hundi isaa kamiyyuu gadaadhaan bula jalqaba. Gaafa amantaan dhufee Oromoo irraa fe'amu gadaan immoo gara kutaa tokkotti hiikaa dhufe jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf Irreecha. Irreecha innaa kaafne sabni jabeessee irraan baase kan shawaadhaa miti shawaa Oromoodhaati. So gadaas saba Oromoo keessaa
kutaa wayii jabeessanii har'aan baasan malee hundi isaa Oromoon gadaadhaan bula ture jechuudha. So gadaan sirna gadaa keessatti kutaalee garaagaraatti jira ijoollummaa irraa kaachee jechuudha. Ijoollummaan hin jirti, qarree buufachuun hin jira, hin dabballoomta. Dabballoomtee sun booddee kuusa, raaba, doorii, gadaa achiin booda yuuba doon ta'in hin dura baatuun duuba yuubi kun sadarkaa 3 qaba. Yuuba qaraa, yuubatti aanu yuuba eegee jedhani. Achiin duuba afaan akka loqoda gujiitti maan jedhama? Eega yuubummaa fixatteen duuban jaarsota. Jaarsa ta'edha. Gadammoojjii isa jedhanuun isa jechuudha. Hin jaarsita. Jaarsiteen duuba hin qululloonta ginyite jechuudha. Gujooma baate. Akkas jechuun maanidha? Namni tokko ginyeera yoo jennu otooti uumte ijoollee keeti. Akka waan ijoollee dubartiin uumattee jedhaniin jechuudha. Ganaa deebisanii si ijoollomsanii. Yoo ijoollee umurii xiqqaa ta'e umurii xiqqaadhaan fixatte gulantaa gadaa kana jechuudha. Ganaa gadaa akka seera gadaatti teettee si luboonsanii jechuudha. Luboonsan jechuun kutaalee gadaa kaan akkuma jalqaba ijoollummaa irra kaachee fidataa dhuftee hin jiraa miti. Luba sittoodhaan jechuudha. Luba saniin guddataa dhufte. Yoo saniin ta'in ginyiteetta jechuun already ati maan teeteetta dubartoomteetta alliidhaan nyaatta. Cuupheedhaan akka dhiiraa buqqifattee hin kutattu awwaala guurtaa isa xumuraati jechuudha. Ati akkas taate darbite? Kiyya kanaadha. Maalidhaafi hangadaa ta'uufi amma waggaa baay'ee naafa ga'a. Eegalee amma umurii irra hin jiru hedi. Eegalee abbaan kiyya fakkeenyaaf ani ilmaan roobaleeti fakkeenyaaf. Ilmaan roobaleeti jechuun akaakuu kiyyattuu gadaadha. Waggaa 8 gadaan kan dhufee darbu laakka egaa gadaa. Otoo nan gahee hinduu waggaa 50 wayitti ga'an gadaa. Eegalee waggaa 50 wayitti gadaa ta'a jechuudha. Gadaa ta'ee waggaa 8. Eega gadaa ta'ee duuba waggaa 8 ta'ee turaa miti hin darba. Gadaa ta'ee dhufee waggaa 8 eega gadaa ta'ee duuba baalliin itti aanu gadooma nurraa fudhata. Achiin duuba hanga dhufee baallii ta'een ataanti deebi'u waggaa 40 falaakkaa jechuudha. Akka kanaan piroosesii gadaa kaan beektaa yuuba baatuu ta'ee waggaa 8 ture. Achiin duuba yuuba ta'ee yuuba qaraa, yuuba eegee, yuuba gidduu kun waggaa baay'ee fudhata jechuudha. Innaan ginyee darbu sanii waggaa gara waggaa baay'eedha. Kanaafuu ani yaaddoo akkasii hin qabu jechuudha. Yaaddoo akkasii ijoollummaadhaan naannoo fakkeenyaaf gadaa ta'ee umurii kanaan otoo gadaa ta'e yaaddoo akkasii horachuu danda'a. Waggaa 70-80 keessatti niin ginyaa jechuudha. Wanta ginyeennaan immoo rakkoodha. Inni kan biraa erga akkas ta'e seenaa baay'ee jira jechuudha. Haasofnee fixuu hin dandeenyu. Akka jechuun wayiima Oromoo yoo kaaste haasofnee fixuu hin dandeenya. Hin dandeenyu. Wayii gadaas yoo kaaste. Baay'ee bal'aadha. Dubbannee fixuu hin dandeenyu beekumsa isaallee akkuma kanaa jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha. Isa kanaaf naannoo Gujii Boorana kanatti yeroo baay'ee maaltu jira sitti fakkaate wanta sabni achi uummatachi amantiin hin jirre wayii akkaata. Gadaa duwwaadhaan waan bulu fakkaatan akkam amantiin dhufee seeneeraa naannoo sana akkam namni bal'inaan beeku hin jiru akkama Gujii jennaan bakka waanuma gadaa gurraacha garaa garbaasiin jedha olkumatti fudhata namni baay'een. Galgalanni abbushii fa'aa galu gurraacha garaa garbaa kan femisii godhe gaama. Isa kanaaf Gujii Boorana gaafa jedhanii isaan gadaadhaan bulu akkas namni akkasitti beekan akka amantiin pheenxeen kun galeeraa achi. Galanni Wallaggaa fi Oromoo Wallaggaatiif haa ta'u. Onesmoos nasiifi namni jedhamu isinillee beektan seenaa isaa namni hundi hin beeka namni jedhee Wallagga keessa silaa pheenxee namni fidee dhufe isaa mitiire barsiisaa. Eega dhufee Wallagga irra pheenxeen qubatee mishiinii waan jedhamu hin jira miti. Mishiinarii bifa barnootaatiin
Gargaarsaa. Bifa gargaarsaatiin kutaalee Oromiyaa keessa babal'ate. Waan si ajaa'ibu keessa bakka kana waan tokko kaasee darbuu fedha. Kitaaba tokkoon dubbisaa ture hiriyaan kiyya naa eere. Kitaaba afaan Ingiliffaatiin barraa'ee faranjoota nam 20 akkasii barreesse. Nam 20 gaani. Qaama alaatiin barraa'ee jechuudha waa'ee Oromoo. Maal jedhaa faranjichi saba tokko jira Oromoo keessa jechuudha. Gabra kan jedhamu wayiitura jechuudha. Eessa naannoo Gujiitii fi Boorana gidduu. Kana Bushi sirbee ibsan jechuudha. Sirba Bushi jedha. So ellemma. Ellemma. Yaa. Warri suni warri gabraa sun maal ta'an seeta. Har'a dhufaniitu warri faranjii amantaa isaanii fidatanii waan isaan barsiisan wayii barsiisanii maal jedhanii booddee gargaarsa kitaaba waan gargaarsa bifa eedii waan bifa gargaarsaatiin namaaf ta'u hin jiraamati kennanii fi deeman amantaa isaaniis itti fe'atanii jechuudha. Boroonnaa isaan dhufan gabra. Inde kaleessa bakka kana wal arginee waan gosa kanaa isinii goone kanammoo nuu ta'a jennee isinii kennee hin deemne amantaa kana maal jedha kuni nurraa deemi nuti hin beeknu nuti gabra igallee Oromoo gabraati nuti hin beeknu namichi dhumarraa itti deddeebi'anii itti kennanii dadhaban hin dooba gabraa is still gabra jedhee barreessee deeme jechuudha. Gabri hagarraatis gabra bakka jijjiiruu hin dandeenye. Oromoon bifa kanaan Oromummaa isaanii eegatanii turan. Oromoon ciccimoon Oromummaadhaan akka Oromummaatti Oromummaa eegan hin jiran. Walloo fannaa fudhatanii naannoo isaanii akka isaan jiraatan. Amaaraa jira cinaa isaanii Oromummaa baay'ee tiffatanii. Bifa gargaarsaatiin mishiinii jedhanii kan itti fidan immoo gabri hin jira. Akka fakkeenyaatti gaafannaa jechuudha. So Oromoo jalqaba Wallagga dhufanii eegatti kennan Wallaggi immoo afaan Oromoon beekti namni Oromoo keessaa baratee sammuun qaramellee isaanii waan ta'eef utaalanii naannolee garaagaraa qabatanii deemanii jechuudha. Gujii isin dhufanii gujiillee dhufanii kennan mishiinii kana. Ijoollee isaanii fuudhanii barsiisanii fi maal jedhanii sirrii qabatte beenteen gujii sana. Otoo gujii deemne waan dhugaatii miti harki caalaan gujiin peenteedha. Harki caalaan peenteedha. Kun waan dhugaati. Magaalaa gujii beentee baay'eedha. Ta'u immoo ifi immoo gujiin aadaa abbaasaa yoomillee hin ganne. Eebbifatu akka abbaasaa ta'e eebbifata. Deemuullee faroo abbaasaa hin laallata. Gujiinis kan hin ganne. Amantaan amantaadha. Eenyummaadha jedhee itti fufee jechuudha. Sabni gujiinlee jechuudha. Osoo gujiinii lakkii ani amantaan kun mati eenyummaan kun waan kalee darbee kanarraa fudhadhamaa nuuyyuu naqqabu jechuudha. Beennee waan abbootii kennaa gadaa baay'ee bareedaa ta'e kan tola yoo laalchuyyuu waan ija sitti tola kana. Nuun hin dhaqqabuun turre jechuudha. Siigalee amantaas fudhatee eenyummaafis qabatee itti fufee jechuudha. Amma amantaanis hin jira aadaa sanallee hin ganne jechuudha. Hin ganne. Amma akka naannoo biraatti maal sitti fakkaate aadaa keessa jirta taanaan mana amantaa gaafa deemtu faallaa oliidha yeroo baay'ee akkas bakka. Wanta qixa tokko dhaabbachuu hin dandeenya. Namni baay'een garuu miidiyaa irratti maal jedhee ol sobeetta. Yeroo irreechaa faayii fakkeenya fudhattee ta'ee aadaan aadaa kootiidha. Amantiin koo amantii kootiidha. Garuu wanti kun jechuudha of sobuudhaan bakka of sosobuu isa jedhan beektee cal jedhanii waan hin jirre wayii fakkeessuudha. Waliin ilaallatu garuu wantichi. Siigalee amantii keessa aadaa waan jedhamu hin jiru maali waan jedhamu hin jiru. Siigalee miti namni wayii faallaa kee gaafa haasa'u garuu amantiin aadaa akkasiidha aadaa warra akkasiidha jedha. Siigalee amantiin amantiidha aadaa saba kamiyyuu miti. Amantiin amantiidha. Yeroo garuu immoo akkamitti dubbatama sitti fakkaata. Akka naannoo keessaniitti si gaafachuu barbaade. Qannoo otoo hin darbiin jechuudha. Hin darbiin bakka kanarra amantiin amantiidha. Mootii. Awwaan amantii keessa galee haasa'uu hin barbaadu. Riilatiifiitii advertaayistanii gaafa bira dhandhee ilaalle maal jedhu namni tokko otoo waa'ee amantiirra wal mormaa oolee jechuudha. Afaanuma gogee biraatii malee waan bira waan fidu hin qabu. Atis waan qabatamaa fiddee na dhuftee agarsiiftu hin qabdu. Yaa is religions.
Riilijiin amantaadhaa miti. Anis waan qabee sitti agarsiisuu hin qabu. Kanaafuu namni kamiyyuu waan mataa isaa waan jaallatetti haa amanuuti. Hin ta'aaf akkasitti dansaadha jechuudha galee. Amantaan aadaadhaan waliin qabatu kan jennuufi amantaan amantaadha. Motiiree otoo fakkeenya Israa'el fudhanneeti. Sila peenteen achumaa miire. Asirratti wanta sitti himu tokko yoo jiraate namni baay'een Israa'eliin gaafa kaastu akka wanta amantaan achi ta'e namni waaqeffatu hunda jannata akka wanta achi dhaabbatutti ilaala. Amantaan Israa'elii waan jettu soba. Maaliif beektaa? Barreeffamee jira miti. Gammeen kuni Oromiyaa keessatti dhalate. Bakki itti duutu garuu bakka tokko. Bakka tokko bakkicha hin beektu garuu ati. Sii galeera miti? Sii galeera. Bakki itti duutu bakka tokko. Yookiin Gujiitti duutaa yookiin magaalaa Adaamaatti duuta. Bakka tokkotti duutaa jechuudha. Taateen ta'e suni Israa'elitti ta'e. Akkas malee waaqni keessan waaqa Israa'elii minaamin waan taasisamu jiran waan sana haasa'uun barbaannu garuu aadaan achi akkas wanta akkasii jira miti. Taatee ta'e sanatu bakka sanatti ta'e malee wanti sun achi miti. Bakka taateen tokkotti ta'e immoo dirqama maqaan dhahamuu qaba. Bakka itti seenaan hojjetame dirqama maqaan dhahamuu qaba. Yoo gammeen Adaamaatti du'e dirqama Gujiitti du'e jechuun qabu. Ituu Itoophiyaatti taateen kun ta'e Itoophiyaadhaan barreeffama ture. Waa tokko beektaa kan na'u. Nuti muuziqaan jechuun weellisaadha. Dhimma kana keessa gadi godhachuun barbaadu. Aartiidha hojiin keenya akkasii miti. Garuu maal jedhaa Oromoo Oromummaa baasuu waan jedhamu wayii beektaa dhageettee beektaa? Oromootaayizeeshinii jechuudha. Kana jechuun ani gaafa gatta'ee gammeen Oromoodha ifiin jedhee afaan guutadhee dubbadhu. Maaltu Oromoo taasisa? Aadaa kee. Aadaa koo. Afaan kee. Afaan kee. Naannoo itti dhalatte. Naannoo itti dhalatte. Kan biraa? Haala guddina kan keeti. Haalli guddina kan kiyyaa. Siyaasa saba sana. Ittiin bulmaata saba sana. Saba Oromoo jechuudha. Aadaa isaa. Amantaa isaa. Kana hunda beekee gaafa itti buleedha. Ani Oromoodha. Amma afaan guutannee nuti Oromoodha ifiin jechuudhaaf ila baanyee jechuudha. Guyyaan har'aa akka lakkoofsa Oromootti maaliidha otoo namni naan jedhee dhugaa dubbachuudhaaf himan. Guyyicha istoorikaalii wanniidhaan hin beeka seenaadhaan hin beeka garuu guyyaa 28 akka Oromoon laakkatu hin beeka. Ruuda gidaada shalbaana deetti bitaa qaraa bitaa eegee naam jedhee jechuudha. Sitti himuu danda'a. Garuu guyyichi isa kun kana akka wixata kibxata jedhee sin laakka'uu hin danda'u. Ada Oromoodhaayi. Oromoon ikkoo urjii ollaalee jechuudha. Galaaksii keenya ollaalee jiinni kanatti bokkeen rooba gaafa san jedhee himaa barre. Har'a hin jira wanti sun. Hin jira ati hin beektaa ati dhalata Oromoo tokko gammeen hin beekaa. Kanaafuu ani Oromoodha. Abbaan koo maaltu na guddisee pheenxee ta'ee guddadhaan amantaa keessa guddadhee miti. Gaafan if baraa dhufu gaafan kutaa laakka'u fa'aa. Akkuma hangafa sitti himne Gujiin amantaa siin qaba aadaa siin qabaa mitiire. Jireenya isaa keessatti deelii isaa keessa guyyaa guyyaan gaggeessu keessatti jechuudha. Aadaa isaa siin gaggeessaa jechuudha. Gaafa ilmi fuudhu, gaafa intaltee heerumtu, gaafa cidhaa qabanu, gaafa dubbii wayii gaaddisa qoranu, galgala lafaa ilmaanitti hima akkana turre akkana seenaan guyyaa akkana gujiin goota akkanaa qaba karaa kana dhufe gadaan jechuun kana akkana ba'a akkana gala. Jedhee hima abbaan kamiiyyuu jechuudha sii galee. Garuu kan nuti keessa oollu amantaadhaan faarfataa oolan fa'a. Haggama amantaan dhiibbaa nurratti uume sitti hima jira jechuudha beekte. Mucaan Gujii inni durii akaakuun kiyyaafaa jechuudha. Hin beekan waan kana. Sirri beekan jechuudha. Sababilleen waan amman siin jedhu kana. Nuti
amantaa gaggeessaatoo deebinee qorannaa miti. Isaan guyyaa guutuu keessa oolan waan ta'eef waan gara isaanii dhufe waan biraa hin qaban waan ta'eef sirri beekanii jechuudha. Waan amman siin jedhe kana guyyaan fakkeenyaaf gujii keessatti mucaan tokko ilmee wayii gaafa dhalatte gaafarraa handhuuranu jira gaafarraa handhuurre jira sii galee. Ani amma otoo uumadheetiin guyyuma sanuu hin beeku. Yaddiseetuma handhuuraa jechuudha. Garuu ayyaanichi 28 ta'uu ni beeka. Kana jedhee sillaa akka isa hin beeka. Ta'uu immoo guyyaan sun kana jedhee yoo akka carraa ta'e kalaandariin barraa'ee jira. Kalaandarii san deemee dubbisee fa'aa itti galfadhe fa malee hin beekuudha. Kanaafuu ani dargaggeessa Oromootti minaamin jechuun kiyya anaayyuu sheemina qabsiisa jechuudha yeroo jechuudha. Kanaafuu hin taane ani Oromoo Oromummaadhaa baay'ee dheefi yaada jechuudha. Na argattee Oromummaadhaa indee Oromoon bar nama ajaa'ibaa ture bar Oromoon addunyaan kan itti injiraamti itti gaabbitu wayii dhaabbiin isaan bareeda aadaan isaan bareeda siyaasa qaba saayinsii qaba waan qaroomina baay'ee qaba garuu haasaa kee dammaan qabeera Oromoon qaroomaadha inneerra ijoolleen Oromoo garuu reefu qaroomuuf yaadaa jiru baay'ee. Ammamoo qaroomuudhaaf. Araadaa ta'uu barbaadu ijoolleen keenya reefu ati garuu Oromoon kanaan dura araadaa dachee darbee dhaqaa jedha. Oromoo waggaa jaarraa meeqa dura Oromoon jaarraa meeqa dura qaroomee darbe ammayyoomee darbeera jaarraa meeqa dura jechuudha garuu ijoolleen keenya reefu araadaa ta'uu barbaada. Araadaa ta'uu barbaadu. Maal jettati? Araadummaan ijoollee amma naaf hin galoon akka kiyyatti jechuudha. Soorii. Maaliif sitti fakkaate? Araadummaan ijoollee ammaa naan galu jechuun duuba ati dhalataa ammaa taate dhalattee jirta. Sii galeera miti. Oromoon erga jaarraa hedduu dura ammayyoomee darbeera Oromoon miti. Ijoolleen ammaa garuu akka wanta ammayyoomaniitti amma sadarkaa guddaa irra ga'aniitti waan haaraa wayii fidaa jiraniitti namoota yaadan ijoollee baay'ee argina. Garuu Oromoon kanaan dura qaroomee darbeen. Yeroo waan kanaa sa'u qabnu anaafati adda jechuudha. Izoleeshinii mataa kennaa kennu miti. Nutis dhaloota ammaati. Amma jiraachuu jirra miti. Yoo dhaloota ammaatiin sirriin jiru jenne hunda kennattu akkas. Garuu jechuudha nuti Oromoo duraan hin geenyu. Dhibbaa dhibbatti jechuudha. Hin geenyu. Fakkeenyaaf Oromoon yeroo duraanii jechuudha. Addunyaa kana akkaataa ittiin maniivar godhu beeka galee akkaataa ittiin ceesisu akkaataa ittiin kontirool godhu beeka. Bakka kanatti waa'ee akkuma nooyyeefaa yeroo kaafnu jechuudha. Akkuma nooyyeefaa saayintistii jalqabaa addunyaa kanaa akkasiin teetiin beektaa? Waa'ee dubartii sanaa nutti hime. Waa'ee dubartii sanaa waa'ee jaartii sanaa sirriitti nutti hime. Waa'ee dhalootaa garuu hin dagatin. Dubbii irraan fidaa jira waan ta'eef. Akkuma nooyyee saayintistii jalqabaa addunyaa kanaati. Saayintistii jalqabaa addunyaa kanaati. Akkuma nooyyee jechuudha. Garuu sababa isiin dhiirota ajajaa turtee fi dhiironni yeroo san turan akka nageetiiviitti isii hubatan. Nageetiiviidhaan isii hubataa turan jechuudha. Karaa nageetiivii qofaan. Pozitiivlii hubannee nageetiivlii isii hubatan jechuudha. Waan nageetiivlii isii hubatanii fi dhimma isiin isaan ajajaa turte sanii hin jibbanii riisarchii irratti hin geggeessine maal barbaadde jaartiin tun jedhanii analaayizii hin goone. Sammuudhaan waan hin goone jechuudha. Waan isiin isaan miidhuudhaaf goota isaanitti fakkaata waan ta'eef akkasiin duutuuf malatti dhaanii jechuudha. Malee akkuma nooyyee saayintistiidha. Fakkeenyaaf meetaal manufakcharingii amma uummanni itti kenna manaan jedhu kana micciirraa harkaa gubii minaan hunda kan tumsiisuu jalqabe akkuma nooyyeetti. Tokko akkasii miti. Space Station amma warra Ameerikaa keenya manaan jedhu kana. Waa'ee the idea of plane yaada xiyyaara balali'uu yaada giraaviitii namni kaasa akkuma nooyyeetti jechuudha. Akkamitti itti warra gaafatte
Akkuma manooyyee gaafa mana samii hanqisaa lafa hanqisaa naa ijaaraa jettu maaltu waan wayii gubbaa kanatti akka inni hin teene godhee gadi harkisaa waan jedhu xiinxalaa turte jechuudha. Maaliidha qoyi xiinxalaa turte maaliif wanni wayii hafne gubbaa kanatti filoot godhee tansaaf jechuun gubbaa kanatti bal'ifamee maaliif hafneedha. Tokko xiyyaara gara achii farda gara achii deemu naafida gaafa siin jettu yaada balali'uuti ka ilmi namaa fedhiisa agarte. Namatu hubanneef malee jaartii agarra. Egaa isiin darbiteen booda waggaa 400tiin booda Niitoon nami jedhamu wayii dhufee jechuudha. Niitoon dadhabee appilii jala isa ciise. Appiliin baalli ishiiseen tokko cabdee kallachas dhoofte. Waay akkamiin na dhoofte akkamitti ol kufuun dhabee gadi kufee. Inni analyze godhee kasii galee akkamitti jedhe achiin booddee research geggeessuu jalqabee hin qorate the idea of gravity 9 qabxii 8 naamni waa hunda gara lafaatti harkisa isa jedhamu kana fidee yaadichi inni immoo sirrii ture Niwutoon yaada isaatii proof godhamee fi har'a nuti sittiin barannee gravity jira harkisa lafaatti jira hundi nama kan beeku kana jechuudha. Kana garuu ka'umsi yaada sanaa Oromoo keessa argama jechuudha. Namni tokko ishii otoo Oromoon saba guddaa akkana seenaa guddaa qabu qaroomina akkanaa qabu otoo inni ta'ee jiru akkamitti deebi'ee otoo kana hunda hin beekin akkamitti araadaa ta'e araadaa jechuun maalidha isa surree muree naamna akkuma deebi'ee immoo harka akkas godhe immoo maalidha irdinnaadhaa miti gubbarri galee irdinnaa miti tiktook irra bahee sirba wayii akkeessuudha moo irdinnaan jedhamu kun waa'ee ofiisaa beekee waa'ee saba sanaa beekee afaan saba sanaa beekee gaafa waan isaa sirriidhaan qabate namni tokko araadaadha. Galee dubbatus taa'us deemus akka fedhe ta'us irraa bareeda. Of gattee immoo akkamitti hin burjaajofne barnuuti. Oromoon naasaazana jechuun na gaddisiisa. Girrisaadha. Inni lammaffaa immoo wanta baay'eetti Oromoo sammuu isaatti fe'ameera. Akka beekin jiraami. Qabatee kan akka nama galaana fudhatee hin jiraamti. Galaana keessa todaa akka hin beekin seente Oromoon galata waaqa guddaa gurraacha garaa garbaa isaaf haa galatu lafti isaa maalidha? Gabbattuudha. Warqii qabdi. Darbitu sii baafti hin nyaatta. Imilaardii qabdi. Waan hunda qabdi. Hundi dhufee itti sooramuu barbaada. Hunda isaattuu itti galuu barbaada. Hundi isaa itti daggama. Bitaa mirgaan waan baay'ee itti godha jechuudha. Hunda isaattuu fedha gaa Oromoo waan bareedduu qaba. Kanaaf na fakkaate hin jaanjofne bakka ijoolleen keenya hin jaanjo'anii waan qabatanii waan dhiisan wallaalan wayii na fakkaate dargaggeessi keenya inni akka duraanii san cabsee deemuu kan dadhabee fi waan haaraa waan baay'ee ofiisaa addunyaadhaaf promooti gochuu kan dadhabee fi namoota baay'ee dhiibbaa baay'eetti irra jira. Kana immoo huban nama wayii lafaa kaasee hordofa Oromoon ofumaa uumatee amma yeroo addaa kan jechuudha. Ebel cimaadha jedhee galaana galee Oromoon galaana jechi jedhu yeroo baay'ee na kolfisiisa. Galaana bacaadha Oromoon baay'eedha malee galaana miti. Maaloo galaana akkasii watti amma galaana lafa teenya jechuudha. Galaana daawaa gannaalee kan jedhamu jira mormuraa jira hawwataa jira warqii irra yaa'a beektara bitaa kana namni wayii irraa qabeetoo warqii qotata gaagiisa isaa otoo beekee hin hooggatu hin hooggata. Baay'eedha malee galaanaa miti Oromoo na gobalchiisa jechoonni ittiin Oromoo ibsaniimu.
itti yaadamee wayii na fakkaata basii. Oromoon galaana jedhu. Ala nu baay'eedha malee galaanaa miti. Warqii waan fakkaatu yaaligaa waan addunyaan ittiin bareechitu irra yaa'a beektaa galaanichi. Ilmi namaa immoo dhufee bakkuma inni irra yaa'u irraa qabee tokko taatee bileena irratti ta'a. Galaana nuyi taphee. Kanaafuu Oromoon galaana mitiitu galaana isaa bateef abbaan barbaade achi qabee lafa isaa qotataa dhaartu. Hin jenne galaanaan nu ibsu inni kun bakka nu bu'u baay'eedha nuti. Jenna. Inni kan biraa immoo maal isinitti fakkaate? Oromoo inni urgaa irraa urgaa'us qabnaan dhugaa rabbiiti urgaa'uu qabna. Akkamitti yaadu suma yeroo baay'ee suma akkasitti yaadan. Addaamiif waan Oromoodha yeroo itti jettan qabdu guyyaa tokko. Oromoon jechuudha. Oromoon Addaamiif waan Oromoodha jedhee saba yaaduudha. Addaamiif waan mataan isaanii Oromoodha jedhanii yaadu namooti tokko sii dabalatee jechuudha. Anamoo. Utuu isin haasofta dhageera guyyaa tokko. Ibsallee itti laattanii turtan. Maaloo kan nu dhiisigaa. Ani ko waa'ee waan kana namoonni caalaa beekumsa qabu hin jiru galee waa'ee gadi fageenya waan tokko otoo hin beekin irra haasa'uun hin ta'u. Aadaaf hawa jedhaa miti amma yeroo wayii jechuudha. Oromoon harka kan beekutti garuu yoo jedhee raadhalee sirreeffadha. Maaloo yeroo wayii jechuudha. Washington DC jechuun waan shakkite dhiisisa jedhu. Walitti maaloo Oromoo dhiisaa gahaa dhugaa qabnu dhiifneetu maaliif dhugaa hin jirreetti rarraanaan jedhee baranni. Ameerikaa turre jechuudha. Nuti Ameerikaa turre jechuudha bara yeroo akkasitti jechuudha. Waan shakkite dhiisii isa jedhurraa dhufee namni jedhu. Oromoon seenaa haasa'uu qabu baay'ee qaba boo'ee. Arra nu ajjeesuu dhuftee waan biraa miti. Oromoon dhuguma seenaa haasa'amuu qabu baay'ee qaba. Dhugaa jirtu qaba. Fakkeenyaaf itti sii dabale yoo akkasii itti sii dabale odaa 5 qaba Oromoon yaab odaa 5 qaba. Odaa 5 qaba yaa odaa 5 qaba. Maqaan odaa samaanii odaa bisilii odaa bulluqi odaa roobee odaa nabee tokko na dabalaa gaa. Odaa 5 qabaa mitiire. Odaa roobaa. So odaan kun lafa jala deemee wal qabataa jiru. Maaloo dhiisaa qaba. Dhiisaa qaba Oromoo dhiisaa. Asirroonu otoo arkiiloojistoonni dhuftee odaa san buqqiftee kiloomeetirii tokko hin deemu baroodichi hin deemu. Falaasama akkasii nurraa otoo dhiisanii namoonni gurguddaa haasa'an jechuudha. Dhugaa haasofnu dhugaa tanjabil ragaa qabatamaa qabu. Kani namni kamiyyuu yoo nu gaafate bakka isaatti agarsiisuu dandeenyu baay'ee qabna. Siigalee bakka isaa achi akkana akkasi jennee tuttuquu dandeenyu baay'ee qabna jechuudha. Siigalee Oromoon waan baay'ee qaba. Waan hin korrojne waan korrojuus hin feene waan namarra garagalchuu hin feene baay'ee qaba saba guddaadha. Isa san maaliif haa ittiin irratti naasofne isa san maaliif onnan jenne dhugaa hin jirretti immoo of rarraafne naaf waliin taphanna. Addaamii fi Hewaan miti wangeela keessatti Addaamii fi Hewaani irraanfadheera dhugaa rabbi waan irraanfatamuu qabne irraanfadhee jira. Maal jedha sitti fakkaate? Addaamtu waame natti fakkaata ishee Hewaaniin. Maal jedhee waame manni? Eenyuun? Hewaaniin gaafa waame.
Addaan akka macaafa qulqulluusitti. Akka kitaabni. Kitaaba qulqulluutti moo? Akka kitaaba qulqulluutti addaan fi waan maqaan isaanii. Garuu maqaan biraan jira. Hawwaa fi eenyutti? Hawwaa fi haadha. Hawwaa fi haadha. Waan jedhee waan ta'e wayii jedhee waamennaan waan wayii jira. Waan sana irraa mogee jechuudha. Hawwaa fi haadha jedhamu. Baay'een gadda waan kana dagachuu gootu dhugaa rabbii. Nuti saba gurraacha mitiire Oromoon kan dhalate asuma. Asumatti wal horee mitiire saba gurraacha. Akkasii mitiire seenaa biraa waan ofitti harkifnuuf hin qabnu jechuudha. Saba bal'aa kanaa waan ofitti harkifnuuf hin qabnu. Nuti an kanatti amanaa jechuudha. Namni amantaa isaa hordofe yakka hin qabu baay'isanii. Amantaa kamiyyuu hordofi yakka hin qabdu. Waan lubbuun kiyyaa itti amante ana hordofuun mirga kiyyas bakka itti haa toluuti namni waan itti amane tokko hordofee jechuudha. Waa'ee amantaa keessa galee borcuunis hin ta'u. Amantaa namaati waan ta'eef jechuudha. Bigalee amantaadha. Namni tokko itti amaneera bitaaf mirga isaa laalee itti amanee miti. Haa itti amanuuti. Bakka dansaadha. Garuu Oromummaa piliis hin dhiisin namni sunis jechuudha. Amantaan Oromummaa hin dhiisisiisu. Amantaanis Oromummaas hin dhiisisiisu. Namoonni waa'ee saayinsii gadi bu'aa hin beekne maal jedhu seeta. Saayinsiin amantaa mormaa jedha. Namni addunyaa keenya har'aatti sammuu isaa seeraan itti fayyadame jedhamu. Albert Einstein waa'ee waan kanaa dubbateera. Saayinsiin amantaan ala naafaayedha. Saayinsiin amantaan ala naafaayedha. Akkas jechuun saba ati saayinsii barsiistittu amantaa hordofaa mitiire. Yoo ati saba sanii waan hin teeneeni mataa isaanii adoojita taate eentu sirraa fudhatare saayinsii kee namni tokkos eessaayyuu saayinsii kee harka qabattee teessa jechuudha. Eessaa sirraa deemu naafa ta'e hafta. Akkuma sani warra amantaatiif fakkeenyaaf TV garagaraa amma kam riizaltii maaliidhaati saayinsiidhaati yaa bakka tokko teessee amantaa kee bakka biraatti akka dabarsiifattu. Meeshaalee garagaraa akkatti bakka saayinsiin silaa jireenya keenya nu salphisaa miti. Saayinsiin beektaa jireenya keenya nu salphise. Kanaafuu laaligaa atoo saayinsiin hin jiraanne bal'aa moo bal'aa miti bal'aadha jechuudha. Eessayyuu kanaafuu saayinsiinis amantaa hin mormu. Saayinsiidhaa fi falaasama namoota adda baafatanii beekuudha baay'ee. Fakkeenyaaf waaqi hin jiruun falaasamaaf ta'uu danda'a. Oromoonis waaqatti amanuu qaba durii kaasee jechuudha. Warri alaasis waaqatti amanuu qaban. Oromoo kana amma gargar hiranii ati ebel akkuma hin qabasiin jedhe galaana abbaan barbaade ni waraabbata. Abbaan barbaade irraa qabee warqii qotataa. Abbaan barbaade waan barbaade godhataa miti. Oromoo akkasanii namuu marti kan ajandaan isaa itti fe'atu. Ani ko saba Oromoo kana cubbuu wayii yakkeeraan jedha bar. Amma kochuudha. Amma na ajaa'iba Oromoo waa'ee Oromummaa tuutu haasofnu oduu durii waan haasa'u inatti fakkaatu. Hundisaa jechuudha waan addunyaarra jira wayina fakkaataa jedhamu. Hin quufegaa waa'ee Oromoo ajaa'ibuma barre baay'ee duriisaadha seenaadhaan. Qabatamaas wanni kun arragaluu wanni sun xiqqaadha. Oromoon kun waan nageetiivii tokko hin qabu waan hin jiraa miti. Deebisee sitti yaadu daba sitti yaadu namni kana hin qabu Oromoon. Saba guddaadha waan ta'eef jechuudha. Yoo amma maaltu jira harkaan waa wayii uummatanii faana yaa'uufatti jira. Bakka hin jedhamu sabni Oromoodhamu kun waa wayii bakka isaa buufatee bakka hordofuu barbaada bakka biisa'ee bakka tokko hin jiraa miti ajandaa garagaraa naam jira alla. Inni sirbaa ta'ee hin taa'u bakka tokko. Muuziqanyaa ta'ee politishaanii ajaa'ibaa ta'a bakka. Politishaanii addunyaarra hin jirre godha. Muuziqanyaadha yeroo kana inni weellisaadha mutiire
weellisaan immoo kan saba isaa bakka bu'ee waa'ee saba isaa sanii intarti godhuudha. Woma saba isaa san saba isaa intarti gochaa aadaa saba isaa safuu saba isaa addunyaadhaaf promote beeksisuudha. Anamma fakkeenyaaf weellisaa yoo ofiin jedhe kan weellisuuf saba Oromooti. Akkamitti Oromoofdhaaf weellisa. Oromoo waa inni qabuun intarti godha. Hin bohaarsa jechuudha. Waa isa keessa ture san fuudhee meeshaalee muuziqaatiin geeddaramee sagalee kiyyatti baasee Oromoo deebisee intarti godha. Yaa hin bohaarsa. Saba biraa immoo laalaaga saba kiyya jedhee gurguraa jechuudha. Aadaa inni qabu san hin kennaaf. Sabni kiyya kana qaba. Akkana jira. Laalli gaadhee addunyaadhaaf dhiyeessaa jechuudha. Kuni muuziqanyaan akkas. Muuziqanyaan kenna garuu ani na ajaa'ibu. Baay'ee na ajaa'ibu. Gama sana osoo hin dhaqini boonaan jechuudha. Gujii mucaa ijoollee gujii gaafa jedhan akkasumatti gammee marraa kaatee ilaaluu dandeessa. Akkaataan itti haasa'u argiteetta. Haasa'uu hin dandeessaa akka kanatti. Waan sana gadi fageessitee aadaa irratti maal maal. Baay'ee haasa'uu hin danda'u. Ani immoo haasa'uu irra osoo hin dhageeffadhee natti tola. Seenaa sanatu dhageeffattee jechuudha. Kanaafuu bakka ijoolleen gujii Booranaa jirtu barbaada. Akkasiin jedhanii kan dhugaa. Dhugaa dubbachuuf ani hin sobu. Atan fakkeenya kan waasi gaafadhaan. Waasi gaafadhaan. Oromummaan nama beekuuf mallattoo ciminaati. Beekumsaas ka beekuufidha. Kan beekneef garuu Oromummaan akka waan biraatti ta'uu danda'a. Ka beekuufidha mallattoo ciminaa kan ta'e Oromoon. Ani mucaa gujii gurraachaati haa. Gujii gurraachaati. Waa'ee fakkeenyaaf mucaa gujii gurraachaati ta'ee koo ofii kiyyaa ibsachuu hin qabu. Mikanaatuun na fidaniiti miti bari. Ittan dhaladhe waan ta'eef ati otoo mitati gujii naan jettee ta'uun kiyyaa hafu waan ta'eef jechuudha. Ofi piroomiiti ofiin godhu akka gujii ta'e jechuudha. Ati mucaa Oromoo Wallaggaati. Anattu si beeka. Ati si hin beektaa miti. Kanaafuu Oromoon akka waliigalaatti tokko. Ati Oromoo keessaa Oromoo kanaaf ajaa'ibsiifatta fakkeenyaaf. Waa'ee gujii naamneetteef si gaafadhe. Ana Oromoo fakkeenyaaf Oromoo kanattuu na dinqa. Dhugaa jirtu kun naan ajaa'ibsiifadha Oromoo keessaa Oromoo wayii. Oromoo keessaan kan na dinqu gujii Boorana na dinqa. Eesuma sirrii na dinqa. Maaliif sitti fakkaate? Aadaa isaanii qabataniiru. Aadaa isaaniitti uummata hin qaanofnedha. Si galeera miti. Osoo hin sobin garuu godinaaleedhaan aadaa irratti baay'ee wal caala. Akka ajaa'ibaa. Dhuguma jirtu. Nu waa'ee dhugaa yaasofnaa miti. Hunduma jirtu bakka. Dhugaa dubbannee bakka nuti dheebullaa godinaalee Oromiyaa hunda keessaa Booranni garri gujii isaanitti aansee gara Arsii kana hin caalu Oromoota kan aadaa isaaniidhaan jechuudha. Baay'ee jaallatu. Haga ammaatti illee achi ni jira. Kutaa biraa yoo jiraate iyyuu haga kanatti miti. Ni jira kutaa Oromiyaa hundayyuu ni jira garuu wanti achi jiru waan addaadha. Askarrayyuu kana dabalatee jechuudha. Fantaallee dabalatee jechuudha achi. Sii galee. Dhugaadha amantaas qabatanii aadaa ofiis hin ganne ammoo uummanni kun jecha. Yeroo tokko waan nama ajaa'ibu nama isaan miidhuuf dhaqellee bar ofitti qabanii aannan kennanii fi simatu jechaadha. Sabni kun saba garraamiidha. Waan tokko sinii kaasa boodarra waa'ee saba gujii aanam jette saniif jechuudha. An garuu amma kaasi. Sii kaasa. Oromoo fi ajaa'ibsiifadhu sitti maala. Oromoon akka ajaa'ibaatti na ajaa'iba Oromoo lamaan siin jedhe kan. Oromoo Gaarraatiif Oromoo Walloodha. Na ajaa'ibu. Sii galee. Namni otoo nama biraa ajaa'ibsiifatu ofillee ajaa'ibsiifataa miti. Gujiinis na ajaa'iba. Gujiin fa baay'ee na ajaa'iba. Lammaffaa Oromoon an jaaladhu. Namoonni waa'ee Oromoo kanaatis guddoo hin kaasanii. Ofitti fuula naam jedhu. An garuu Oromoo kan hin jaaladha. Wallagga nan jaaladha. Maal akka ta'e illee kun. Oromoo Wallagga. Dhuguma isuma jaaladha. Isuma dhugaati bara. Oromoo Wallagga baay'ee jaaladha. Naasaas na gaddisiisus Oromoon Wallaggaa jechuudha. Bara baay'ee miidhamaniidha isaanii. Dursaniis deemaniidhanii nan jaaladha. Gujiini fakkeenya waa'ee aananii naamni jettaniif gujiini ani akkamitti waa'ee saasaa jechuudha. Yuunivarsiitii wanni wayii na fakkaata. An fakkeenyaa barataa wayii gaafa yuunivarsiitii deemu. Baay'ina sabaaf sablammoota Itoophiyaa achitti argamuti. An bari achitti gaafa
afaan baradhu dhagge sabaaf sablammoota Itoophiyaa mana abbaa kiyyaatti jechuudha. Oromoo teenaan Wallaggaan jirti, Walloon, Harargeen, Arsiin hundi isaanii sababa salphumatti hojiilee garaagaraa achitti argatanuuf ta'e. Albuuti garaagaraas jira waan ta'eef. Lafti isaas baay'ee magariisa waan ta'eef jechuudha. Albuuti garaagaraatti jira waan ta'eef. Maaluma teettee hojii salphaa hojjetaa jireenya keetiitti fufsiichaa jijjiirachuu dandeenya. Sabaaf sablammoota biraa immoo warra dabuubii hundi isaas warri sabuubii akka jiruun achi jiraatu. Dabuubiin jiraatu, dabuubii achi jiraatu. Warri kibbaa Tigree dabalatee, Amaara dabalatee achi ka'anii dhufanii naannoo keenya qubataniiru. Qoffaarii lafaa qotattee ta'anii dhufu. Afaan garaagaraa isaanii achuma dhagayaa jechuudha. Nuti gaafa kutaa tokko kutaa torbaafa barannu dabtara kanuu bituu maatii keenya afaan turre jechuudha. Ijoolluma Itoophiyaa dargaggeessa hojii isaanii hojjechuudhaaf achi dhufteettu warqii kana baasu miti. Warqii kana gaafa baasanii shaqqalanii birrii wayii argatanii maal godhu ofii isaaniitii fataa jedhu bakka baanii magaalaa fataa jedhu wayaa jijjiiratu gaafa mana deebi'an immoo nuudhaaf qarshii wayii nuu kennu jechuudha. Birriin 5 yeroo sanii waan ajaa'ibaati 10 haftaamiin turan hiriyoota kee keessaa jechuudha. Dhuguma waan nuu bituu saba garaagaraa keessa guddanne jechuudha. Gujiin eessaa dhuftee siin hin jedhu. Hojii barbaadda taanaan seentee mana abbaa feetee bultee haga of hojjetteef dandeessu jechuudha. Mana haadha kiyyaa haga of dandeettee waan wayii qarshiidhaan bitachuu dandeessu. Dargaggeessa teetee dhuftee bakkuma wayii bultee mana keessa jechuudha. Waan isiin qabdu nyaattee torbaan ta'e ji'a ta'e hojjettee of dandeetteen booddee qarshiidhaan bitataa hojii keetii dhuftaa jechuudha. Kun namni gujii keessa dhalate namni hin beekne jiru. Namni gujiis hojjeteeru. Namni naannoo gujii deeme argeeru. Namni waan ka'e waa'ee waan kanaa hin beekne jechuudha. Kanaafuu gujiin nama ajaa'iba. Baay'ee nama ajaa'iba. Oolmaas qaba saba kanarra. Saba Itoophiyaa kanarra, saba Oromoorra dhuguma oolmaas qaba. Akka ajaa'ibaatti oolmaas qaba jechuudha. Kanaafuu addunyaa kana hin dursinaa. Akka ajaa'ibaatti. Ina amantaa hin dursina addunyaa kana jettee. Hin dursina. Yeroo meeqaffaadha? Baalliin gadaan yeroo meeqaffaadhaaf kan 75 miti irra dabalan. 75. Addunyaan meeqarra jirti? Lakkoofsa baraati immoo? Ishee meeqaffaadha? Hin dursinaa. Ilaa amma fakkeenyaaf gujiin gadaan buluun dura sabni hin jiraa miti. Fakkeenyaaf piroosesii adeemsa ilmi namaa keessa dhufe keessa yeroo haasofne iyyuu jechuudha. Ilmi namaa jalqaba maal ta'e jedha saayinsiin. Akkana fagateedhaatu hin dhufe hin dhufe mataan isaa guddaa ture walitti dhufe jalli isaa qal'aa ture adeemsa keessa of ciraachaa dhufe jedhaa miti. Oromoonis ikkoo namooma san keessa ture. Waa'ee dhala maddana lamaan yeroo qoratamu Oromoo Affaar minaamin jedhanii miti. Naannuma kana himanii miti. Namooti achi turan keessa Oromoodhaa isa tokko bar. Nama adeemsa dhala namaa keessa darbaa dhufe keessa Oromoonis tokkuma bar. Siigalee akkuma dhalateen gadaan uumanne bar. Adeemsa keessa adeemsa ilma namaa keessa jalqaba dheedhii nyaataa ture miti ilmi namaa. Dheedhii nyaata otoo bilcheeffatin otoo waddatin maal hin jedhin dheedhii nyaataa ture. Gaafa wayii itti toluu dhabe. Halkan baatirii hin qabu bineensaadhaan wal qaba ture wal reeba ture achiin booddee waan ifaa wayii barbaade dhakaa waliin buuse maal godhe ibidda uumate jireenya isaa taa'ee itti yaadee okkee bakki kun naan qataa jedhee suphataa dhufe jechuudha ilmi namaa. Kun laayifii ilmi namaa keessa dhufe jechuudha. Achiin booda eega ibidda uumateen duuba bilcheeffatuu jalqabe. Maaf hin bilcheeffanne dheedhii nyaachuun isa dabbaree isa jibbisiisee deebi'ee hin bilcheeffate. Wal falaalee akkasii kaza pullaa deemuunoo hin ta'u jedhee dhiisee wayaa akkas waa wayii hidhattoo fi godhachuu jalqabe. Inni kun dassaadha bakka tokkoffaadha jedhee fudhate walirraa. Deebi'ee akkas yeroo ilaale jechuudha. Liidarii wayii bulchaa wayii isaan barbaachisa. Maaliidhaaf namni wayii walitti qabamee namni wayii bakka buufaan malee
mootiin bakka yeroo tokkotti hin dhufne. So adeemsa yeroo dheertuu kana keessa deemaa dhufe jechuudha. Sii galee ilmi namaa akka addunyaatti dhugaa dubbanne jechuudha. Faranjiin naamni dhiis. Indoomi kun amantaa kiyya. Isnaat dhugaa walii galaatii miti. Dhugaa walii galaa waan jedhamu jedhan beektaa miti. Dhugaa walii aduun bahaa baatee gara dhihaatti. Dhugaa walii galaati. Ilmi namaa dhalateen guddateen duuba hin du'a. Dhugaa walii galaati yaa. Lafaa samayii dhugaa walii galaati. Ilmi namaa ni beela dhugaa walii galaati yaa. Kan ammasitti kun dhugaa walii galaati miti. Saba lamattuu jiraadhaan durii kaase sabni addunyaa kanarra wal dorgomu. Oromoodhaa fi Faranjiidha. Akkamitti warra kaan faana Oromoo wal dorgomsiisan duri. Wal dorgomuu hin qabu warri. Saba bukunaas mana Itoophiyaa keessaa kana namadhaan wal dorgomuu hin qabu. Saba addunyaa kanarra jirra jedhee ofitti dhaadatu keessa jechuudha. Isaan nu dursaniiran hin beekna amma yeroo amma bara keenya kana baay'ee nu dursani. Sirri beekna akka isaan nu dursanii jechuudha. Garuu seenaadhaan yeroo kaafne qaroomina dur tureen yeroo kaafne jechuudha. Baay'ee isaantu nurraa korroje nutti isaan caala ture bara durii jechuudha. Kanaafuu dur gaafa isaan caala dur isaan caala waan ta'eef amma nu caalanii wal dorgomna wal hin dorgomna wal dorgomna waan baay'ee nurraa korrojanii bara Faranjii. So sabni kun bifa kanaan jalqaba Oromootu caala amma deebi'ee immoo isaanitu caala jechuudha. Isaa kan nu caalu kun dhugaa walii galaati. Dhugaa namni kamiyyuu beekuu danda'u jechuudha. Kanaafuu laaligaa dura isaan nutti caala amma immoo isaanitu nu caala jechuudha. Kanaafuu sabni kun lamaan Oromoodhaa fi Faranjiin wal dorgomuu jechuudha addunyaa irratti. Siigalee kanaafuu Oromoon gadaan buluun dura jechuudha. Laayifii isaa keessatti jireenya isaa keessatti waan baay'ee dabarsaa dhufe jechuudhaaf jechuudha. Waan kana hunda kan kaa'anyeef waan baay'ee dabarseen booda even mootiidhaan buleefa. Mootii shaniin buleera otoo gadaan hin tumaminiin dura jechuudha. Mootota jira. Mootota dubartootaa. Akkuma manooyyee fakkeenyaaf isii shanaffaa turte. Lasii lasooyyee, qasii qasooyyee, hoyyoyyoo horoo, hoyyoo garooyyee akkuma manooyyee jedhama jechuudha. Asiin duuba gadaan tumachuun eega akkuma manooyyee darbiteen duuba gadaan tumamee paabliish ta'ee gadaa ta'e jechuudha. Gaduma kana keessattuu namni tokko baallii akkuma dhufeen kan hin dabarsine fatti jira jechuudha. Faroo laalanii kaaya laalanii gadaa dabarsan mal lafaa ka'anii lafiifichoon gadaan dabarsan. Tarii namnummaan fincaan baallii sun dhabamee abbaan gadaa inni irra ture sunuyyuu gadaa dabaruu danda'a jechuudha. Namni waggaa 40 bulchee jira, namni waggaa 20 bulchee jira, 16 bulchee jira gaduma keessa jechuudha. Gaafa waggaatti jijjiiru gadaa 75 kana waggaa baay'ee ta'a jechuudha. Kanaaf addunyaadhaan dura Oromootti ture kan jennuufi. Wanti naa galeenaa fi amma yeroo baay'ee fakkeenyaa fi namni baay'een kan haasa'u isteejii garaagaraa yoo fakkeenya fudhatte iddoo sagantaa garaagaraa yoo fakkeenya fudhatte kitaaba barreeffamu yoo fakkeenya fudhatte waaqummaa Oromoo lallaba namni kamuu jechuudha. Hangafa akka taane eenyuun durayyuu akka jirru jechuudha. Sii galeera miti akkuma jalqaba kaasne Addaamii fi Hewaan san nuti warra jalqabaadha. Ardiin addunyaa kanaa martuu keenya. Akkasitti yaada Oromoon sii galeera miti. Itti namana yeroo tokko tokko gaafa taa'ee yaadu waan kanattan. Addunyaan keenya. Addunyaan kun kan Oromoodha waan jedhu itti namana takka takka. Sirrii keeti baay'isoo. Sirrii keeti. Kanaafuu ammarratti immoo gaafa teenye ilaalu jalqaba waan akkasii ture dhalooti amma gara dudduubaatti yoo isaan deebiste dhaloota amma jiru gara dudduubaatti deebi'ee gadaa kana fudhachuu hin danda'a aadaa kana fudhachuu hin danda'a ta'ee adda. Dhaloota amma jiru yoof qopheesse hin danda'a. Waanuma isaati bar waan biraatti miti waan ardii biraarraa dhufanii itti fe'amu miti. Waanuma qabdu san keessa deebite hubachuudha. Beekumsa wanni jedhamu iyyuu baay'isoo waan addaati miti. Beekumsa. Ogummaa. Beekumsi guddatee ogummaa ta'a miti. Kan jedhamu waan biraati miti. Jalqaba naannoo keetti sirriitti hubachuudha. Egaa naannoo keetti hubatteen duuba daataa jiru sanirraa infoormeeshinii gaazer godhatta.
Just waa'ee naannoo teessan information wayii qabdaa jechuudha. Eega information walii guuratteen duuba informationichi gara beekumsaatti si jijjiirama. Gara naawoloojiitti si dhufa jechuudha. Waan addaatii miti. Achiin duuba wisdamii naamni. Eegalee waa'ee naannoo keessan eega walii qabatteen duuba beettee jechuudha waa wayii. Eega beetteen duuba beekumsa ta'eera. Achiin booda itti qorannoo geggeessitee maanii bifa barreeffamaatiin wisdamii ogummaa waan sanii horattaa. Kanuma kaa beekumsi inni. Kanaafuu dhalataan Oromoo tokko waa'ee Oromoo waan isaa waan ta'eef keessa deebi'ee ilaalee naannoo isaa sirriitti hubatee beekee itti wanna jechuu danda'a jechuudha. Waan addaatii miti. Nuti koo waan biyya biraarraa dhufeeyyuu kun sirriitti beekaa hin jirru. Sirriitti beekna bara. Itti baay'ee sirriitti beeknaa miti. Waa'ee Oromoo kana sirriitti waan sobaan ta'een waan bitaa mirga isaa wanna hin jenne waan isaan daddaaksine tokko sirriitti gattee hubatee sirriitti hubatee jechuudha. Ija qarootiin gaafa jedhe waa'ee Oromummaa beeke. Gaafa waa'ee Oromummaa beekte immoo nama wajjin waliin si dhabsiisu Oromummaa beekuuni. Of si boonsee addunyaa irratti wanna si godhu. Amantaa keetii waliin si buusu Oromummaa beekuun jechuudha. Namoonni otoo Oromoo hin beekin caafii qabatanii akti godhu. Amantaadhaan gargabbaa namoota akkasii miti tasgabbaadha Oromoon. Eegalee amantaadhaan waliin si buusu naannoo keessa jiraattuudhaan waliin si buusu Oromummaa beekuun eenyummaa keetii beekuun jechuudha. Beettee qabattee amantaa keetii hordofuu hin dandeetta. Waan barbaadde hordofuu dandeetta jechuudha. Waan barbaadde. Sababiilleen sammuun ilma namaa aktii kenname waan guddaa waan ta'eef waan baay'ee qabachuu danda'a, waan baay'ee hordofuus danda'a jechuudha. Nutis ilma namaati gaafa naannoo jechuudha. Beekuun danda'ama, sirriitti beekuun danda'ama. Qorachuudha, sirriitti hubachuudha malee. Kanaafuu dhaloota ammaasii akka durii sanatti beekuun danda'aadha. Hin danda'a. Yaadii jiru. Gara jalqabaatti gaafa deebinu dhimma naannoo Gujii jiru. Dhalataa Gujii sababa taatee fi sirriitti taasisuu qabda. Arrabee Gujii gama amantiidhaan akka dhuunfaa kootiitti gaafa yaadu naannoo sana wanti jiru aadaa sabnichi akka gadaadhaan bulu amantiin biraa akka waan naannoo sana hin jirreetti fudhadha. Yoo jiraates akka nama lama sadii waan akkasii natti fakkaata. Gaafa sammuu koo waan sammuu kee keessatti bakka jira waan yaaddu wayii jira miti. Fakkii wayii waan laaltu akkasitti gaafa yaadu baay'ee xiqqaadha ilaalchine gamaa wanti naannaan qabu achitti jechuudha. Isa kanaafi dhiibbaa akkamii uume namoota irratti dhiibbaa uume qaba namoota aadaa dagachiise sana qaba. Amantaan baay'een qaba hin jira. Namoota aadaa dagachiise baay'ee akkuma gafa sii kaase nu uumataa kennaayyuu akkoo amantaan nu dagachiisee ture bira. Deebinee beekuu qabna jennee keessa deebinee ilaalle malee hundi nama dhaloonni keenya jechuudha. Hundi isaa jedhee kan qalbeeffate kan sirriitti wanna jedhe deebi'ee keessa deebi'ee ilaallatee yas beekuu qaba waa'ee waan kiyya waan ta'eef jedhee gara duubaa deebine malee amantaan sirriitti dhiibbaa nurratti uumeera sirriitti dhiibbaa nurratti uumeera sirriitti. Wallaa harkaa baanee hunda turre jechuudha. Siigalee even paartii wayii dhimma waan kanaa waan nagalchuun qabu namni jedhullee jira siigalee. Abbaa kiyyaatti hordofamna hordofuu moti bar ebeloo agadaa hordofamna akkasa doon ta'in gadaa jechuun eenyummaa keetii waan ta'eef beeki waa'ee gadaa beeki sirriitti hubadhuuti naannoo keetti hubadhuuti achiin booda amantaa feete hordofuu hin dandeetta jechuudha. Yoo san hin ta'in fokkoodha. Ofii keetittuu fokkifachuu qabda ofii keetittuu sheem ta'uu qabda jechuudha. Mikinaatu ofii namni jalqaba ofii beekuu qaba. Namni of hin beekne immoo akkamitti nama biraa beekuu danda'a. Namni of hin kabajne immoo akkamitti nama biraa kabajuu danda'a. Dhugaa rarra'aadha jechuudha. Kanaafuu hundi nama mataaf gudduusi mormoo otoo hin ta'in amantaa mormoo otoo hin ta'in ofii beektee gaafa ofii nama guutuu taateeyyuu kan kitaaba qulqulluu hordofuu dandeettu malee of hin beektu eessaa akka dhufte hin beektu hidda abbaa keetii maal akka ta'e hin beektu hordofumaayuu hin dandeettu. Kanaafuu amantaan sirriitti dhiibbaa nurratti uumaa ture sirriitti dhiibbaa nurratti uumaa ture jechuudha.
Amma namoonni qalbeeffatanu baay'ee isaanii ni beeku. Ijoolleen umurii keenya irra jiran jechuudha. Baay'ee isaanii waa'ee gadaa kana sirriitti hin beeku. Namoonni beekanis baay'ee jiru. Akkasuma waa'ee waliigalaa asofnaa mitiire kan hin beekne illee jiru jechuudha. Jiraachuu danda'u. Hin mala garuu waa'ee gadi bu'ee haga kamitti beeka haga kamitti hin beeknedhe riisarchii gaggeessee daataa harkaa qabu hin qabu. Garuu hanga wayii nan beeka jechuudha. Namni wayii waa'ee hin jira. Fakkeenyaaf Oromoo ta'ee kan afaan Oromoo hin beekne hin jiru naannoo magaalaa Adaamaa kana fageessa. Hin jira. Garuu sirriitti abbaa isaa qabsaa bara wayyaanee sabaa ciilaa kan ture hin jira. Garuu inni afaan Amaariffaan beeku. Nama kanaan eegguu ati Oromoo miti jechuu hin dandeenyu. Hiddi dhiigisaa Oromoodha waan ta'eef jechuudha. Ati Oromoo miti inni afaan kun namni kun Amaariffa haasaatu waan Oromoo fayyadaa wayii dalaguu danda'a. Ingiliffa haasaatu waan Oromoo fayyadaa dalaguu danda'a waan ta'eef ati Oromoo miti baay'ee nurra deemnu nurra jechuu hin dandeenyu. Garuu inni Oromoo keenyadha. Akkuma saniidha bakka. Eeshi inni kan biraa immoo wanti naannoo Gujiitti jaalladhu keessa sagantaan gaafa jalqabu akkuma ta'e jalqaban dura jalqabsiifte eebbaan jalqabaa yeroo baay'ee baratamaa miti. Sirrii miti? Waan akkasii baratamaa miti. Akka naannoo keessaniitti hin beeku garuu. Akka naannoo keenyattis eebbumaan jalqaba. Garuu nuti dhaloonni ammaa kun waan irra jirru hin beekamu malee. Namoonni gurguddaan sagantaa yeroo jalqaban even nyaatumaa fi bunaayyuu yeroo dhugan eebbumaan jalqabu. Eebba akkamiidhaan jalqabu? Amma naannoon itti dhaladhee guddadheetti amantiidha. Cheerchiin deemtaa mana sagadaan deemtaa sagantaa yoo jiraate nyaatni yoo dhiyaate waaqa kan kadhattu malee akka ammaatti akkas gootee nu godhi waaqa waan akkasii miti jechuudha. Akka naannoo keenyaatti jechuudha. Akka naannoo keessanitti akkam? Akka naannoo keenyattis aadama keessa teettee amantii kan keetiin kadhatta jechuudha. Yaa waaqa jetteetini afaan kan keetti dhimma baarta bar. Garuu waaqa yaammachaa jirta. Waa tokko haasofnu eebbi kun adda adda moo tokko itti yaaddaati? Eebbi adda adda. Gujiina fakkeenyaaf gujiin akka inni eebbisu adda. Gujuma keessattuu akka eebbisu adda ta'uu danda'a. Anoo hanga fakkee yeroo jalqaba dogongoreera akka mataa kiyyaatti eebbifachuu danda'a. Qannoon gujii ta'e akka mataa isaatti eebbifachuu danda'a. Eebbi gujii tokko waan jedhamu hin qabu. Ani waaqa haadha xiyyaatiif abbaa kiyyaa achiin booda waaqa gujii gurraachaa waaqa ardaa gujii waaqa ardaalee jiraa gujii jechuudha. Waanuma bakka yaamtee eebbifachuu waaqa kadhattee eebbifachuu hin dandeetta jechuudha. Kanaafuu eebbi koomeniidha waan dhaabataa tokko miti. Siigalaallee akka mataa kiyyaa akka eebbifadhu qaba. Eebiluun akkas eebbifata kuulli akkasuma. Siigalee afaan dandeetti akkuma dandeettii keetii garuu wanni gujii tokko waan wayii gaafa jalqabu haa jedhee eebbaan jalqabaa jechuudha. Isa kana kan beekamu. Eebbifatee jalqabaa eebbifatee xumurata. Kuni aadaa gadaa abbaa isaa akaakayyuun isaa dhaalchisaa dhufeedha. Gadaa keessaa immoo simboolii inni tokko isa kana jechuudha. Eebbaan jalqaba eebbaan xumurata. Garuu kan aagaan xenxanoo eebbiseeni ani eebbisuu hin qabu. Kan yuuba moonaa godaanaa eebbiseeni ani eebbisuu hin qabu. Kan yuuba gammadaan eebbiseeni ani eebbisuu hin qabu. Kan mataa kiyyaati. An fakkeenyaaf abbush zalleqee eebba tokko femes godheeraa miti. Waa gujii gurraacha karaa qarbaa. Ati nuu dhageettu na awwaadha. Ka waliin na hanqaadha. Ka gatii na hanqaadha. Inni isa kanaa abbushii eenyu fajala ta'ee dhaga'ee aga fajala ta'ee dhaga'ee aga fattu akkana eebbisa. So isa kana fuudhee miidiyaadhaaf kenne jechuudha. Aga fa dursee jechuudha. Namni gara miidiyaa dhufu sila abbushiidhaan bifa sirbaan jechuudha. Isa kana fuudhee miidiyaadhaaf kenne. Indoomi naannoo Adaamaa Bishooftu kanaafatti waa gujii gurraachaadha yeroo kakkatan. Waa gujii gurraachaa kana jechuun abbushittuu biyyaan ga'e. Kanaafuu eebbi gujii inni kana abbusha eebbisa kana qofaa miti.
Abbushi sana eebbiseera yaa inni nama guddaa wayii irraa baratuu danda'a. Baratee ittiin eebbisee hin danda'a. Dirqama kabiluu eebbisee jechuun immoo hin ta'u jechuudha. Eebbi akkuma mataa keetti akkuma si dhaga'ame eebbicha jechuudha. Akkasitti dhaga'amedha inni sirriidha. Eebbi Oromoon eebbisuu fi eebbi namni wal cheerchii wayii seene waldaa wayii seene waaqeffatu gaafa nyaatu kadhatee nyaatu garaagara. Sii galeera miti yaadin kaasuu barbaade kanaadha boo. Fakkeenyaaf abbaan kee cheerchiitti hin deebi'e yoo ta'e akkaataan itti kadhatee nyaata sana nyaatu kan Oromoon irra kadhata sana miti. Sii galeera miti waan biraadhaan walii adda jennu. Adda walirraa. Baay'ee adda. Sii galeera miti isa kanaaf fedheeni kan hin kaase malee. Adda. Amma kadhannaadha miti sila. Kadhannaa keessa eebbiin jira miti. Nuti ilmaan peenteeti abbaan kiyyaallee peenteedha miti. Peentee taa'ee guddadhee. Kadhannaa keessa eebbiin jira galatiin jira miti. Rabbii kadhachuu waaqayyoo kadhachuun hin jira. Achiin duuba eebbifachuun hin jira. Eebbifachuun bare yaa waaqayyoo kana naa kennite kan achi naa kenni akkasuma miti kadhannaa keessa tokko akkasin jetta. Kan naa kenniteef galatoomii yaa waaqayyo jedhanii ni kadhatu. Isa naan kenniniif immoo kana filadhu fedhii keeti waaqatti ibsachuudha. Isa kenniteef immoo kana naa eebbisi ilmaan kiyya naa guddisi waaqayyo barnoota kiyya naa jedheen kadhatu namni. Kadhannaadha sun kadhannaa keessa eebbinni jedhe. Gujiinis akkasuma afaan ittiin waaqa isaa kadhatu jechuudha. Waa waaqa barii tana naa kennite galatoomi bara kana naa kennite galatoomi buna harka qabate immoo tana naa dagarsiiche ta'amma achi harka kana naam jedhee itti fufaa jechuudha. Sigalee akkanuma kadhataara jechuudha. Kana naa kennite kana na dagarsiiche kabara asii achi na dagarsiisi kanaan nagee kenna godhi tanarraa hambisi maali naa godhi naa godhi tana naa godhi jedhee itti kadhataa jechuudha. Xumuratee buufataa jechuudha. Galatoo tana waan naa gootuuf tana kanuma jechuudha. Inni kan biraa Gujii keessaa osoo hin bahin Gujii fakkeenyaaf Gujii gaafa jedhanii maqaa tokkicha beektaa kan beekamu Gujii ennaan Gujii magaalaan guddoon Gujii maal jedhama? Adoolaa Wayyuu. Magaalaan guddoo isaa jechuudha. Maaltu kaasee? Gujii lama jira miti re? Gujii baaf lixaa jira. Gujii lixaa Bulee Horaadha. The center of Gujiidha Adoolaan tuni duri nageelleen tuni godina Gujii turte. Akkasumatti magaalaa guddoo godina Gujiidhaas. Nageelleen kun Yaaballoodha. As godina Gujii bahaa keessatti argamte jechuudha. Caaseffama mootummaan bara kana fideeni gara godina Boorana bahaa magaalaa Nageellee naam jedhanutti caasessanii jechuudha. Inni kun kirii kaacheetti beekamaadha. Wal nama mormisiicheetti akkamitti Gujii irraa fuudhanii Booranaaf kennanii Gujiin maaniidha qabiyyee abbaan kiyya naa kenne naam jedhanii haasa'u warri Gujiidhaas. Boorannis kenna naam jedhanii haasa'u. Kan kenna nageellee ardaani naaf kenne abbaan naam jennee nyaannu nullee sirbineerra warri. Rakkoon qabu baze. Amma Booranatti waamama naannoon sun. Naannoon sun godina Boorana bahaa jedhama amma. Amma jechuudha. Rakkoon qabu garuu uummatichi akkuma Gujiitti jiraata jechuudha. Gujiinis achi keessa baay'eedha. Oromoodhaa miti sila. Oromummaatti amamnaa miti. Gujii gaafa jedhan amma fakkeenyaaf aadaan jira. Gadaan achi jira. Wanti hundi achi jira. Sii galee sammuu namaa keessa waanta jiru jechuudha. Gara magaalaa achitti gaafa dhuftu magaalaa Oromiyaa tokko fakkeenya fudhadhu. Wanti magaalaa keessa yeroo waan baay'ee nama jibbisiisuudhaan naannoo sanatti akkamiidha? Fakkeenyaaf namootni naannoo sana dhufanii jiraatan magaalaa sana namooti jiraatan. Magaalaa Gujiidha jechuudha. Magaalaa eessatti Yaaballoo? Nagellee magaalaa sana namooti jiraatan. Uummati naannoo sanaa gara caalu aadaatti waan qabamuuf
akkamittidha kan jiraata walii galanii uummata naannoo sanaa wajjin? Yaa walii galaniituma jiraatani. Egaa godinni haaraan bahe kana faa yoo wal dhaban wal dhabdeen hin jira yaa sirri jira. Garuu namni walitti tokkosee wal dhahee naamni gaddaa hin dhageenye. Yaa uummanni Gujiis naannoo sana hin jiraata. Wanni kuni mormii kaaseera sirri kaaseera. Ati illee dhageetteettaa miti akkan mormii sirri kaase. Inni kun ajandaa biraati amma keessa galuu illee hin barbaannu waan ta'eef jaampi goona kaa irra zallalla hin sigginyaa. Dhageen ture anis lafti lafuma Oromiyaadha inni rakkoo hin qabu garuu obbolaadha mitiire. Obbolaadha boonaa yoo waan naaf kenname nan fudhadha jedhee walitti haasa'u waanuma jiruudha. Yeroo booda garuu waliin galama akkasitti irra dabarra isa kana. Sigginyee dabarra. Kanaafuu sagantaa keenya kan torban kana asuma irratti xumurra torban qophii biraadhaan hanga walitti deebinutti chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa. Sagantaa torbee dhufu akka nu eeggattan kabajumaan isin afeerra torban walitti deebinaa jechuudha. Akkasitti nagaan nu tura.